Jirraa jirtuu akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala koo Oromiyaa Show dhiyoo fagoo keessaa falateessanii kanneen hordofaa jirtan maraa fi bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabsiniin jecha guyyaa har'aan kana koppii adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Koppiin kiyya guyyaa har'aa artisti Caalaan Bultumee bifa walaloo qabu barreessuudhaan artisti Galaanaa Gaaromsaa waa'ee sirba isaa haaraa walagarra jedhu irratti arrabseetii jira. Mee kana bal'inaan kan isiniif qoodu ta'a hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin taasisaniin jecha namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala keenya Oromiyaa Show dhuftanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtanii akkasumas koomentii jalatti lakkoofsi 5 barreessuudhaan viidiyoo keenya guyyaa har'aa like godhaa. Gama koppii kiyya guyyaa har'aatti isin dabarsa hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin ta'an affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Gama koppii kiyya guyyaa har'aatti isin dabarsa. Galaanaa Gaaromsaa wallee inni torban lama dura gad lakkisee yoo hubannaan ilaaltaniitu ta'e wallee hiikaa guddaa qabudha. Galaana gubbaa teessoo duwwaatu jira. Teessoo sana irra immoo alangeetu jira. Kana jechuun aangoodha. Alangeen sun nama biyya bulchuuf kan kennamudha. Galaanni sun uummata ture. Haala kanaan hiika gadi fagoo kan qabu ture. Yoo hubannaan ilaaltaniitu ta'e teessoon sun duwwaadha. Alangeen sun immoo namatti hin kennamne teessoo irra taa'atii jira. Egaan artisti Caalaan Bultumees kana irraa ka'uudhaan jibba waliif facaaftee ormaa fi nawwiin teessoo qabsoo fakkeessaa dhiisii wal jajjabeessi keessoon jechuudhaan artisti Galaanaa Gaaromsaa arrabseetii jira bifa walaloo qabuun barreessee fi artisti Galaanaa Gaaromsaan qabsoo fakkeessaa osoo hin taane uummata isaaf nama dhugaaf jedhee qabsaa'atii jirudha. Mee walaloo inni artisti Galaanaa Gaaromsaa barreessan isiniif dubbisaa na caqasa. Rakkinni keenya dhibbaa rakkoo kan uume jibbaa gaafas kan lafee cabdee arrammoo dhugaa dhabdee otoo garaan tokko ta'ee waliif kennine iree gola jaalalli jiru kan hin jirre maaliree warri fagoo fi dhiyoo warri keessaa fi alaa hoogganaa waan hundumaa mataan nagaa jaalalaa isa gameessi jaaree kara deemaan diigaaree ammam sobdeen dhummaatus dhugaan bakka dhabaaree gadda waliin kolfinaa gammachuun mun gaddinaa jiraa waliin jibbinaa du'aa waliin faarsinaa dhugaaf dhaabbadhaa malee fakkeessaa hin deeminaa dafqitee boollan qotiin wal balleessuuf yaatiru siyaasa feeta hordoftus dhiiga kan caalu hin jiru jibba waliif facaaftee ormaa fi nawwiin teessoo qabsoo fakkeessaa dhiisii wal jajjabeessi keessoon jechuudhaan barreesseetii jira. Gaan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala keenya koppiin guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin hanga yoonaatti nu waliin hordofaatii turtan kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif kabajamaa ulfaadhaa isiniin jecha torban hanga koppii biraa bashannansiisoo fi barsiisoo akka har'aa qabannee walitti deebinutti nagaan tura. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa like akkasiin gootan abdiin qaba. Akkasumas namoonni chaanaala keenya maatiin ta'in jirtan subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akkasiin dabalamtan gamanumaan isin affeeraa. Gama koppii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.